Tu asirratti qaamne akkam jechuun jechuun maal laabne naan galle maal laabne maal qabnaani fat rileeshinii nu gidduu jiraatu too jaalallee koo mufachiisootu jaalallee kee mufachiisu maaltu jira ashaangulliitii keetii mitan akka ta'e kan taatuchaa qileechuu dandeessa kan baay'een sifaan dhaabbattee baatee. sorry. Yoo yaa ummata qashtii akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi badhaadha isiniif jiran galata rabbii torbee kana keessa xiqqoo isinitti baay'achaa jira yaa viidiyoo irratti natumuu mul'ata gara caalu yaa viidiyoo waan hojjechuu jalqabneeruufidha na guyyaa darbee keessa sooriitiin sarpiraayiz goone turre so kennaa special dental clinic baay'ee galateeffachuun barbaada sumaanii maaliif waan hundumaa support nu godhe prank irrattis sarpiraayiz gochuu irrattis kara lamaanuu support nu godhe na kennaa special dental clinic guddaa galatoomisiin jenna so namoonni ilkaan keessan sirreeffachuu waan adda addaa ilkaaniin kan wal qabatu waanuma fedheeyyuu namoonni barbaadani kennaa special dental clinic naannoo piyaasa yookaan birbirsa goorotti argama so lakkoomsa bilbilaa isaanii jala kan isiniif keenya namoonni barbaadan daawwaltanii haasofsiisuu dandeessu jechuudha kennaa special dental clinic guddaa galatoomisiin jenna har'ammoo kanneen ani dhufeef gara caalu yaa wayisa kana haasawuun taane yaa wanta serious ta'e tokko isinitti muuf dhufe Sorry faana gaafuma nuti YouTube jalqabne wajjiniitiin ta'uu jalqabne beektu sinis haala hundumasaa sana haasawuun baay'ee hin barbaachisu maaliif yoo jettanii sorry faana dura social media wal nu barsiise social media keessaa immoo TikTok jechuudha so achirratti wal barree iddoo wal barree immoo qaamaan wal agarree so viidiyoo wajjin hojjechuu jalqabne viidiyoo gaaf wajjin hojjechuu jalqabne immoo so yaa namni hammuma walitti siqaa deemu hammuma walitti maxxanaa deemu waan baay'ee keessatti uumamaa deema so anis sorry fi feelingiin qabaachaan dhufe jechuudha nan jaalladhe akkuma nama tokkotti jaalladhe so gaaf dura baay'ee yu hardi waan hardi ta'aa ture jechuudha so amma sanatti wal ishee jaalladhe namman ture sanatti wanti baay'een iddoo uumamee booda so anis dhukkubsadheen ture so mana kiimii gaafan seenu doktariin soreetiin haasofsiise natti fakkaata na soreen natti siqtee walti maxxanne wal wajjin taane waan baay'ee wajjin daddabarsuu jalqabne viidiyoolee wajjin hojjechuu jalqabne waan adda addaa na sana booda immoo soreen iddoo ani fayyaddu waan dumtuu waan ta'e ani tiriisii masitti siqee malee si jaalladhe miti so ani akka hiriyummaatti akka walti siqnu barbaada malee ammayyuu jaalalaaf miteettee natti himte jechuudha isheen na jaalalaaf an sitti siqne hiriyummaan sitti siqne natti himte so taayimii sanatti baay'ee manatti agaamee ture natti bakka baay'ee mana aarsee ture maaliif tiriitiif taanaan ofii koofii yoo ofiin xiqqaadhu wanta na baasu nan beeka wanta nan baasne nan beeka so amma kanatti barbaachisaadha jedhee hiyyaadhu na baay'ee mana aarsee ture so walloollee baay'ee walirraa fagaannee turre jechuudha ishee wajjin na sana booda immoo hiriyaan koos karaa hiriyaa kooti baay'ee natti waan nechaa turte innis itti himti waan ta'eef isatti waan baay'ee natti himaa ture na bakka hiriyummaa maatii yookaan immoo gaaddinyaa sada jedhan sanaan jechuudha kaappileetoon taane wal jaallatti namni toon taane hiriyummaadhaan dhufa hiriyummaatii wal siiqnaa jettee waa tokko waan neette bakka erga ta'e naam jedhan durmaayyuu wayii ishee dhiiseera hiriyummaatii wal siiqnee jechuudha hiriyummaatii wal siiqnee wal faana hojjechuu walii yaaduu naam jalqabnee jechuudha anna hanga nuuf ishee walloollee turre sanatti ani gaama isheen jalqabuma natti himte sana jechuudha gaama isheen ani bakka tiriitii masitti siqee malee si jaalladhe miti jaallaaf miti naam gaaf ishinettu waa'ee ishee sana nan dhiise jechuudha waa'ee soree yaaduu nan dhiise nan dhaabachiise waan hundumaa na taayimii sanatti dhaabachiise jechuudha achuma irratti bireek godhe so nama kan koo jedhu so nama jaalladhu hiriyaa kan biraa qabadhe jechuudha nama kan biraa qabadhe so na ishee faana immoo walti maxxannee yeroo baay'ee wal faana suna viidiyoo irratti fideessin agarsiise hin beeku social media irratti baay'ee waan jenne hin qabnu jechuudha na intala sana faana walti siiqne wajjin hin jirra jechuudha na sorry faana gaafan hojjedhu ittiin tolu badaa amma kanaatti yaa maaliif isheen illee baastee akkas yoone jechuu baattee illee ittiin tolu isheetti ittiin tolu sorry faana wal arguun keenya manaan ittiin tolu yeroo namarra na kana booda immoo sorry faana walirraa fagaachuu qabna dhaabbachuu qaba bakka maaliif
ga'a kan jedhu tayyaadeen so naannoo safar sooree faayyuun jira sooree arguuf jechuudha itoo dhaabbatee wanti kun natti tola jedhee waan yaadeef fiilingiin gaarii illee natti dhaga'amaa jiru maaliif waa baay'ee wajjin dabarsine dhugaa sooree wajjin jechuudha itoo dhaabi natti tola kan jedhamuudhaan maaliif isheettis intalattis isheetti tolaan jiru waan ta'eef ishee immoo fidee sin agarsiisa lamaan nyaawwan sirratti fideen wal sin barsiisa wanta akkasii wanti natti dhaga'amaa jiruu fi har'ammoo sooree bira deemnee mana isaanii deemnee waan hundumaa itoon haasofsiise gadi ba'e minaan jedhee daawwalee dhufaan jira jedhee itti meera waan ta'eef sooreetii waan hundumaa nan haasofsiisa so waan hundumtu asitti dhaabbachuu qaba waan nuuf sooree gidduu jiru siriyyummaa malee waan tokko hin jiru hom tokko yoo amma nu taayimii ammaa kana hom tokko nu gidduu hin jiru jechuudha sooreetiin argeen waan hundumaa ittan himaa kana booda nuuf sooree wal isin arginu wal faana sin oollu dhaabbata jedhee yaada sooskii sooree birammoo waan isheen jettu ilaala daawwalee waame gara diidaatti iski waan hundumaa wajjin waan ilaallu ta'a baay'ee wanta nama jibbisiisudha sooreetiin amma naannoo balbala isaanii safar isaanii waan hin jiruuf isheetiin gadi waameen waan hundumaa wajjin haasofnaa jechuudha ammas nu hordofa ummata qashtii sooree daawwalee waameen jira gara alaatti bahi naan jedhe waan akkasii ishee waameera so amma isheen dhuftutti xiqqoo asaabannii ishee eegna guyyaan na dabbaree jiraate irraa bakka har'a guyyaan irra caalaatti na jibbisiise na dabbaree jiraate irraa maaliif nama baay'ee jaallattanii nama waan baay'ee faan hojjechuu barbaaddanii nama amalli isaa isinitti tolu nama waan hundumaatiin bakka jiran tiri maaliif sooshaal miidiyaa irratti sooreetiin sooshaal miidiyaa irratti isa argitan caalaa jechuudha sooshaal miidiyaa irratti isa ishee argitan caalaa etoo qaamaan itti dhiyaattanii ilaaltan maalan siniin jedha hiriyyaa jechuuf hiriyyaa irra caalti bakka maalan siniin jedha bakka nama gaarii jiranti soo nama akkasiiti nama baay'ee namaa yaadu waan gootummoo hin qabnu maaliif jireenya kun laayifii waan ta'eef so nama lama gammachiistee kanas akkas godhaan immoo ulfaata waan ta'eef sababa sanaa fi bilbileef hin jira gadi gara balbalaatti nan baay'atteetti so ishee eegna wanta jiru hundumaatti haasofna manni isaanii kanadha yaa beektu baay'een keessanii ituma waamiyuun dhageessa bilbiluun baay'een barbaachisu sooree sooree sagalee ku gaafa geessu baate maal dhamu si dabbariira fakkaata Situn jirre ka dasila. Naga. Jirta? Akkamat. Naga fudhadha. Jir. Situ bareedeeram. Bereesii argisiisnes. Silleesitti bareede dhuga. Annatti niga normaalii mun dhufe. Lakki normaalii jentilmaanii ta'eera irra jagaasa akkuma argitan kan. Na. Nagaa fudhatu. Timbarenne faamiti. Ha? Odilisti namoota buraayyuutti baratanii itoo eebbifamiin afaan keessa tokko sooreedha. Sammuu biyya buraayyuutti ne duraan moree maal akkana. Narra deemte. Narra deemte. Aadaa lakkii. Innaa nagaadha. Nagaa koo akkamata. Jirra dhugaa. Har'aa. Har'a maal? Har'a maali? Har'a wanta isi mariisuun dhufe. So kana ummati wanta narraa eegamsi gaafachuu dhufe. Na maali jedhee sitima. Maal jettee nutti himuu barbaaddere? Nama jettee yaaddesan nutti hin qabu. Har'a immoo alagaa taphattamaanni. Nama alaa wayii. Har'a akkasumatti dhugaa. Yaa'u relationship nuuf sii qabnu yoo jiraate gaaddinummaadhaan yookaan hiriyyummaa seeran sa. So iddoo nuuf sii wallollee walitti qaraaramnee naannoo ji'a lama akkas ta'e jedha akkas waan akkasuma. Isa maaltu fidere immoo har'a immoo? Maal jechuun kan sana kaasuu yookaan immoo yaadachuu barbaade kan taane
dubbadhu malee dubbadhisiudhaay anaa ol maal rileeshinii darbee ምናምን ሌላው darbee maaliif kaasuun barbaachisa? Jechuun kan kaasuu barbaadeetu hin taane sun. Eeyyama dubbachuun natti ulfaachaa jira maaliif? Maanni jechuun maanni kana waa kana wanti dubbachuun sitti ulfaatu. Maal beekta soor? Kana booda deebinee wanta wal arginu natti hin fakkaatu nuti. Akkam? Qonna garan jecha. Waanuma haaraa fida gurguraan kun olee bulee waanuma haaraa dhufamu jechuun naan galanii waan jechuudha. Firaankiin naannoo waan akkasii waanuma qonna garaadha. Amma firaanki fi qonna gara ta'uu waldaalan jiran jechuudha. Dhugaa kun jechaa jira. Har'aa booda wanta wal arginu natti hin fakkaatu baay'ina jedhamti. Wal arginuus darbine egaa saansii fayyotee jedhamti. Maal jechuudha har'aa booda waliin arginu naan gala. Sababa maaliitiif? Moo qal'adaa jirta moo firaankota keessaa isa tokko inni kun? Qalbii miti dhugaa kun jechaa jira dhugaa. Yaa'u yeroo darballee cinaa qabeessitti haasoo yaadeera. Sii galuu yoo baatus. Maali? Iddoo nuufsi walirraa fagaanne nama kan kee kan jettu tokko jira mitiira. Jaalallee kan kee kan jettu yaa'u nama faana diimaa faana taatee yaaddu tokko. Jira. So jaalallee qabadheeran. Kongira mashee. Horiidha. Dhugaa kun jechaa jira. Anis dhuguman kongiraa kun jechaa jira maal turetti fidaree jaalallee qabachuu fi anaaf si wal arguu dhiisuu maal turetti fida. Innaa gaafan akkas si faana hojjedhu si faana wal arginu naan ittiin gadi beeku. Waan dhumaa tunu si dhaabne bakka hiriyyummaan dandeenyu waan sappoort wal goone irraa wal cina dhaabbanne irraa baay'ee hojiin hojjenna jennee yaadne irraa sun immoo isa sanarra hin caalu jedhee yaada. Si galan. Mana dhufa kan eegeeffaadha ishee. Tu asirratti dhaabne akkam jechuun maal laabne naan galle maal laabne maal qabnaani fati rileeshiniin nu gidduu jiraatu too jaalallee koo mufachiisuu jaalallee kee mufachiisuu maaltu jira waliin hojjennee xumurraani jaalallee kee bira dhaqxaa jaalallee koo bira naqaa yeroo irra caalu ishee faana dabarsan illee isa faana dabarsan soo gaatuma achi wanti akkasitti jechuun naan gallee naan galus naa galaan jiru. Amma lakkaman jedhamu tamma nama faana kan kee jettee namatti faana jiraattu jira miti. Nama sana amma gaafati na bira ooltu isa dabbara taanaan dirqama na dhiistan jedhu. Of course inni isa dabbara taanaan. Na namansiisa nama nu taanaan immoo jireenya kooti haa ta'e bultii koodhaa ta'eefu egaa bultii koo Oromoo wanti naa caalu hin jiru sirriidhaan garuu gaafa nu waa nama tokko gaafa nu dhiisu wanti nani dhiisu sun meebii anaaf barbaachisaa ta'eetu irratti jira miti. Waan akka qanaatii naaffaam nama uuma yoo ta'e hojjaan kun anaaf barbaachisaa haja ta'eef akkasii akkatti yaaddee miti ta'ee amansiisuu yaalanii si galee waanuma hin dhiisan qaba jechuun naan galu anammaa jaalalleen koo waan itti inaaf qabaachuu danda'a dhiisuu fi hin danda'a garuu hojjaatti dhufee kana dhaabii san dhaabii akkatti kana yaadde. Yaa waan isa amma danda'u waan inni jechuu yaadudha beektaa jira miti akkasumatti nama fiilingii nama amma baastee isheen akkasidha naan jedha. Baastee jechuudha isheen natti himne gaafa yaada ishee ilaalu sana ishee galee gaafa yaada ishee ilaalu akkam si faana dhaabuu barbaaddi akkamtu waan arginu. Bireesii faa sana. Aara bireesiif minaan miti aara suura. Eshi taarikii nama fiddu bee. Bakka itti tolaan jiru isheetti koonfartii kennaafii jiru jechuudha. Na bakka amma danda'u isheetti yaani dubbadhee waan inni jechuurraa yaa itoo isheen. Hayyee eegammoo kana yaaddee jechaadha. Yaa gaafuma dhiyoodhuma kana gaafanii si araarfachuudhaaf immoo jooree maal jedhee haalli mana kee dhufee sammuu iddoo bashannanaa wayii teessee immoo barbaadee dhufsanii gaafuma san ignoorra gochuu dandeessa iyyuu diraaman kana waa kanaan barbaachisu si galee jechuun naan galu jechuudha. Waan akkasii guutuu waliin dabarsitee waliin nyaattee dhugdee
sa'aatii wayii immoo lafaa kaatee akkas jette taane rakkoo dhabu jechuun jireenya dhugaa kee fuulduraatiif maal goota reefu naan galle ol kaatee abbaa taate wajjin gaafa dalagaa wayii dalagdu inni naafti taanan amaleesti jijjiirratti taanan jechuun akkamitti jiraatta reet immoo hojjaa malee yoo jiraatta moo kominikeeshinii tokko malee ishiidhuma faana jiraatta moo naan galle jechuun yaaduu qabda kaa jireenya kee keessatti wanta luus gootu fi waan luus jechuu hin qabne wayii jedhamu keessatti qabdan. Ani ko sana yaadira jechuun ko anamma ko shin akkas jetti natti dubban yeroo baay'ee gaafa dubbadhus na hubatti na erga yoo miti nagarrame malee ay jaalallee ishee kam qabatteetu yoom immoo akkasitti immoo jaallattee immoo miirrumti ishee immoo si dhiphisnaan immoo akkasii laatammoo jetteetu waan ishiin hin murteessin immoo ati murteessita ayyoon jaalallee ta'e ishee yoom qabatteedha immoo yaa rabbi jaalala akkanaa itti qabneenus eshi dubbaddume isa wal simbarsiisuu nan danda'an lakkani maalitti hin godhaati maal laa gootana maal gochaan barbaada maal fiira eshi pointi keetitti seenime maal barbaaddeen ani garcaalu waan nan barbaade akka walirraa siqnuu nan barbaada hojii wajjin hin qabanneerus wanta wajjin hin jalqabneerus bakka sabuma sanaatti fiir gochuun sana hotu sigalamti yoon danda'e ishee haasofsiiseen maal gochana wala naasoftu si jammaratti jalqaba haadha manaa kee faana natti naaftee bareedduu koo sooree faana hojjechuun koo si haasaa jiraayi nutti naaftee ittee qulqulleeffattee xumurtee yoo eeyyee kan jettu ta'e sooree akkasitti naafaarti mucoontiyya naafna piliis jireenya koo wanti naa caaluun jiru bultii koo wanti naa caaluun jirattee haasofta malee naa bira dhuftee achi immoo dhattee immoo daganaa immoo akkasitti sooree dubbise jettee immoo taarikii biraa keessa galuudhafi. Kasetoon taana bakka jiran jira. Ani bakka gaafana akkasumatti ilaa fiilingii namaa jiran ilaaltee ma wanta beeku. Ani fiilingiin ilaalamee too mufachuu dandeessi naafuu dandeessettee teeffaattee dhufte na biraa kan qommoo fiilingiin itti okkee. Maal addaasaa dhuftaan deemtaa akka feete gooftaa. Haala akkasumatti sooree akkas akkatti yaaddutti miti. Ani jechuu bakka abbi. Akka inni dhadhaan nyaanne dhinatti bishaan hin caqate. Bakka jedhamtu karaama piisii ta'eetiin bakka. Akkan nuti xumuruuf sii galamte wanta hundumaa bakka asirrattan sababa sanaaf malee waan kan biraa yaadee wanta kan biraa waan jedhe inni nagaadhaa dabarsinee inni nagaadhaa waliin nyaannee xinnoo hiriyummaan keenya qilee galachaadha akkasii anis jireenyaan qaba bara akkumaata amma jireenya koo odeessitu kan garuu daangaa wayiitu jira sii galee hojjaan kee hojjaa keedha jireenya kee fudha wanti walitti fiduu tokko iyyuu hin jiru. Kun ati okkee har'a nafaana dhaabdee rileeshinii qabnu dhaabnee hojjaa waliin hojjennu kanas dhaabnee jiru. Borus immoo hojjaadhuma akkasii jalqabuun keenya walii beeki. Guyyicha immoo gaafa immoo massi isheen hin hafte immoo dhiis taare. Akkasitti immoo akkamitti jiraattare kan galle. Ani kun sirriidhaan gan jiramti bakka fiilingii namaan akka fiilingii ishee bakka jiramti gaafa akkasumatti ishee ilaalu bakka waan jiramti dhugaa godhan. Baay'eedhuma fiilingii namaatii cinqamta booti. Maashaallah. Jechuun qote akka yaada keetti akkam jettu. Maal nagalcheen yaada keetti akka barbaaddu hin naqatu. Yaada keetti dha. Yaada kiyya fudhachuu dhufte moo ergaa kee dabarfachuu kan dhufte. Ani akka kotti akka walirraa siquun barbaade bakka kana booda waan hundumtu akka dhaabbatu. Hojii wajjin jalqabnes bakka asuma irratti tu dhaabbate. Hojii siquu barbaadee siqxa wayi sooressi sansalataan ofitti si hiiti moore jireenya kee fuulduraati fuu garuu si alaa bade. Hiriyummaan keenya nagaarraa bakka qilee lixee jira miti bakka. Jechuun sammuu akkamiitiin akka yaaddu naan galoona. Nama akkamiitu akka taate minaa galaan jirtu daraarabbii jechuun. Maamilii dhuma uumtaa. Moo firaankii namoonni kunis. Firaankii tuutee waan hundaa sooti. Intallumti mee ji'uma tokko gidduutti jaallattee maraattee fi fiiliingimti ishii yoo ta'eetu immoo uduma ishiin afaan isheetii baastee nani naafillee hinaafuu dandeessattee osoo isheen irraan qulqulleeffatin hin dhuftee na biratti akkasitti ishee kamidha eenyudha si jammata jechuun naan galle eenyummaan ishee bee nan dhibona waan nagasheeti jaalala yoom jalqabametu akkasitti hojjaa kee irratti akka murteessitu si godhaka. Jechuun ko bakka wanti darbeera so tu dhaabbate natti tola bakka jechuun ko baay'ee isaa ishee akkas ishee jechuu hojjaa manaa jechuu bakka dhaabbatu bakka
Okay. Garuu kana booda achi deebitee ishee gaafadhee mana inni jette isheen si murteessiteedha na biraan dhuftu isheen inaafteedha moo na biraan dhuftu si gala miti sammuun keessi jedhu si amansiisee waan amanuu qabdu tokko waan murteessuu qabdu tokko ofii keetii murteeffattee sochoota malee isheen gaafa naafti sooratti birattee ishee qulqulleeffattee immoo miti gaafa jettu dhimmati sooratti biratti deebituuf tokko iyyuu hin jiracha achumaan qilee kee galtee haftachumaan malee waanuma na biratti fiddu tokko hin qabdu kana booda. Ijumaan argaadhuma keeyyuun abbu'aan waanuma keetu walii wallaala. Guyyaa tokko nagaa guyyaa tokko immoo taarikii wayii fiddee dhufte. Guyyaa tokko immoo lola wayii fiddee dhufte. Waanuma keetu wallaala dhugaa rabbi. Kanarraa dhuma hafee wayya sicha maraa hafuu maarree hafee maa. Wanta diinii naha. Kana dhiisi. Soori kun wanta nama aarsu qabu bakka jalqabee. Ara maaltu na aarsane akka feete gooftaa koo. Dhaabuu dandeenya. Dhaabuu kan jette dhaabuu dandeenya yoo dhaabne maa. Garuu kana booda ani si faana waan mana hojjedhu tokko hin qabu. Even ishiitti deebitee noo akkasii miti jettee ta'uu ishiin tinis jettee yoo na bira dhuftee anamma accept sin godhu kana booda. Nagayeera bakka. Nagaye wanni kee. Yennaan jenne malee saree jaalladha. Bakka kubii yaadi miti soori. Bakka kubii dhugaa kun jedhama. Bakka kubii yaadis. Ani jaalala ji'a takka akkasitti maraa dhuguuf qaba. Jaalladha. Namni waggaa meeqa waliin dabarse iyyuu hojjaa erga ta'etti waliif kabaja sii galee artiistota hedduu ilaalime. Taateewwan garaagaraa ta'anii hojjetu garuu haati manaa isaa yookiin abbaan manaa ishee hojjicha kana kabajee fi jireenya haaja ta'eef bultii haaja ta'eef maallaqa itti argatu haaja ta'eef wal kabajanii wal danda'anii jiraatu jechaadha. Ishee ji'a takka keessatti dhuftee akkas illee kubbaa haammaa egaa jaalala addaa ta'uu danda'a kan dhala namaarraa adda isa godhu wayii qabaachuu danda'a. Ani waa maraafuu kan amma pilaaneetii isa kennuuf kan fudhachuu. Jechuun kun maal beektaan akka sooree hojii kana jibbee yookaan immoo hojiin kun naaf naantuu minaamin. Jibbi iyyuu siif hin ta'in iyyuu sii ta'e iyyuu maal na dhibeen anaaf hojjettamoo minaa gabbaay. Bakka jireenya koo irratti waan inni fiduu qabudha. Sii galante. Naashi akkasitti miti ka sooree. Ati kalee malee dee taarikiidha. Ati guyyaa lama dura akkoo nama biraadha amma biigoo. Eessa turte intalittiin guyyicha? Har'a immoo isaa dhufte immoo. Isheen akkasitti guyyuma lama keessatti immoo maraattee miirri ishee miidhame nammati nafaan haasuuf kan koo miirroon miidhamu it's okay anaaf si gidduu rileeshiniin jaalalaan jiru jechuun walii nyaannee dhunneerra waa hedduu dabarsineerra even waliin hojjechaa irra miti ani it's okay yoo xiqqaate ana ishee dura na beekta miti kan koo it's okay uumaa miti maaleesh ani miiran qabaaree maal dhala namaadha bareedaadha dhugaa. Aariin barbaachisu kosoori kun. Ayyaani naarri maaltu naafun maal nagashan. Bakka wanti dhaabamu suma irratti dhaabbata. Bakka wanta itti fufuu qabnu immoo kan biraatti. Waanumatti walii waanuma itti fufuu qabu waan biraa. Wal arginummaa hin qabnu bakka kana booda. Karaa kee deemtaa karaa kun deema bakka. Wanta nu baasu irratti waan ni jedha. Deeman bayyuu kun oola karaa. Ay soori ani bifa aariitiin akka fixattu otoo hin taane karaa nagaatiin akka nuti fiigu. Maaltu nagaadhuma nan deemisiin jechaadha gooftaa kootiin kabale moo sirreebe moo maaltu amarsa kaan jireenya kee namni wayii jireenya isaa bifa bareeda ta'een adeemsisaa hin taane iftaanan immoo kara ta'utti qajeela kun murtee keetiin jireenya keetiin kun jireenya keetan siin murteessu maaltu na bashee naara. Jechaati amma fiilingii ishee haamii amma akka barbaaddetti waan netti hojjenna. Maal na galchee fiilingii eenyutu maan beekon mina gabba maal na dhiben fiilingiidhaa. Innaa calnoo jennee hojjennu. Anaan mari'achuu dhufteeti. Jechuun akka keetti yaadime. Maal na dhibeena. Calluma jennee hojjennu. Hin beeku boo. Tol. Gudii dhabban bara kana. Hin beeku bakka deemee akka barbaadde ta'e na biraan geenan. Maal ol dhufee gad dhufee namni taarikii biraa itti daa kan mucaa. Har'a qabbanaa jenne. Ko balleessaa kutu naa galan jiru. Balleessaan qabu bakka maaliif? Balleessita siin jedheen an balleessita siin jedheen. So wanti nuuf si gidduu jiru dhaabbate miti. Dhaabbate maaliif siin jedheen? Bakka iddoon wanti nuuf si gidduu jiru dhaabbate immoo bakka isheetiin jaalallee qabadhe bakka akka nam tokkotti. Natti mamiirra deebi'e. Qabadhu maal siin jedhan? Maal dhareesh kan bira? Itoo namni ofii kee bakka kee bu'ite itoo namni kan bira akkas godhi dassi jedha. Maadas maal na galchiyaana maaliif kana natti himtaan waan gochuu barbaadu natti himte miti eshi hafi. Omtuun nu gidduu bifa aariitiin akkas fixxummaan barbaadne. Aarii miti bakka adeemisiin jedheetiin deemtaatu maal
Kana barbaaddaati? Maal godhe naan jedhama? Abbo bakka mana dhaabbatiin kana booda. Suuraa akkasumatti. Ani akkatiin itti aartus hin barbaadu beektaa. Kun nagara naasoo jira akkatiin itti aartu hin barbaadu. Ani sitti nama sitti aaran. Galatoomii waa hundaa waan gaariidha. Nagoota hunda isaatiif galatoomii ulfaadha. Maaliif aan aaran? Karaa nagaa ta'ummaa waan ni jennee wal dubbisnee osoo sokkine maal ta'a? Jechuun karaa nagaa bakka fiisu. Karuma nagaati dhugaa rabbi lolaan jira. Karuma nagaati. Asi dhungadhu asi dhunganne immoo ni naaf bunneeti. Karaa nagaa naan jedhe. Si dhungadhee fasi gaggeessuun qaba. Mau itti gadda toora keetti bijaasi dura naqu. Maal godhina jedha. Rileeshiniin keenya dhaabbate dheesheedhe waliin arginu dheesheedhe kanarra maal barbaada kaadara rabbiiti. Ani kosa si aartu tokkotu na aarsaa jira ammoo garcaa. Nati asi jammara akka barbaaddeef feetu inni uftaa feetuun deemta. Feetuun araaramtaa feetummoo takka dhuftee naaf jettee immoo taarikii biraa taarikii dhabbata amma deemu. Ana bakka nani ga'een kana booda kasuma nan dhaabbadhe hin dhaabbatin. Suuraa akkasumatti dhugaa rabbi akkasitti yaaduun qabdu. Suuraa dhamdha. Maqaa ishee hin jaalattati. Maqaa ishee afaa hin balleessin. Afaa keessee immoo booda suuraa jette immoo qaballadha ni beeksisa. Akkasi gooteen beektu suuraa jetteen beektu tasa ishee bira teechu. Kana baatu naaf ta'e. Karaa nagaatiin xumuru isaanitti wanta nagaadha ammanne gargar ba'a. Nagaan boqadhu mallas jedhasi jiru. Maal barbaada kanarra? Maal godhinaan jedhaa gurbichi. Kun nagara naasawaa jira sun. Qoosan jira re'aan annan qoosee. Deemi karaa dugdan daa qoosee haa godhu dugda lukkuu carqii ishee haa godhu. Kuno ta'e eebbisela. Kuno karaan foon beektu ta'e kuno kana gadi siqin argita. Amma barfatiin cufaas dhaabbattee immoo ganaa achi jira waan jettee naaffan cuggaarraa ishee luqqisaa jira. Odooti ta'e raakkachuudhaan hin deemu. Dhugaara jireenyaa tiree bultiidha. Booda nama dhibba. Galaa jira sanuu deemi lakkeen sitti mila. Nah. Soko. Sto. Bye. Ini naaf immoo kaameeraa wayii gammaxanii jiran immoo abasaadha gooftaa godhe. Dubbii maalitti fiddaati kottu dhaqe. Waan dubdan daaqqoosii baa ta'uu carqisii haa godhu jireenya kee keessatti eebbifame milkaa'ii. Yoo rabbi jedhamu oomishni naaffaa irraa balleessu kana iddoo taate geessisu. Ishi bakka achi chaa'u naan jedhiitti nan sokkora. Kun namichi fayyaa qabalamtu malee siin ta'u moo siinaan gala. Ana garuu kana booda laala biyyoo kana booda qoosaan jiru bakka nani ga'een iddoo maqaadhuma koon dhayinoo dandeessa jechaadha. Si gala miti ashaangulliitii keetii mitan akka feete kan taatu jechaadha. Qilleensuu dandeessa kan yoo baay'een si faana dhaabbattee baasa. Sorry. Balleessaa kunti ani wanta narraa eegamu godhe bakka wanta kan biraa miti. Yoo fiilingi namaa immoo osoo sin teessu hubachuu qabdu. Wanta natti dhaga'amu godheera. Nani wanta kan biraa wanta ni godhuun qabu. So sheefaanis gartaa'ee nan haasawaa gartaa'ee haasawee maaliif fiilingi isheen agarsiisan nan beeka bakka isheen afaaniitiin baafatiin malee gaafa wajjin ittiin tolu baay'ee bakka ittiin tolu gaansi jiru akkam bakka waanuma gar malee nama jibbisiisu jiru miti daqiiqaa mati seekendii matti qayyaramti bakka gaafa soorii bira akkas jedhu hin qayyaramti bakka daqiiqaa mati bakka sheefaan haasawee wanta jiru hundumaa isin beeksa soorii wajjin matti wal arginu hin qabu. Udah, asmaratti dhaabbateera jechuudha. Waa'een koffoon soore. Ani sooretti hojjaa ilaaluu dhiisee mitan. Ani ilaala maaliif nama waan ta'eef
hojjechuun an qaba hojjedhee immoo buluun an qaba jiraachuun an qaba itti so waan hojjaa kutuffadhee miti wanta giddu kanatti kan wanta soorii aarsuun qabu so iski yaada keessan immoo sin koomentii irra naaf ka yaada keessan nan ilaala waan an balleessee qabaadha nama kamiyyuu taanan dhiifama nan gaafadha maaliif balleessaa koo argaa jedhee yaade so ishees intalas nan fida bakka maaliif dirqama ofuu qabdi iski aman gadandaamu iski wajjumaan ilaalla na baay'isa dubbachuun natti ulfaata iski viidiyoo sattaan irratti immoo yoo soorii faana kana booda waan wal arginu miti maaliif ani sin dhufu isheenis bakka kana booda wal arginu kun jalamuu muramee kan taa'u qabudha naski waan dhumaa murata sunni kan sin beeksu qaba ta wanta sirri hin goone namoonni na tayo jiraatte immoo koomentii irratti na barreessaa hunduma yaada keessan naa kaan maratti dhaabbateera jechuudha guddaa galatooma yaada kun munaaf wattu jedhee yaada man danda'u galatooma guddaa